Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Adallee viidiyoo biraatiin olitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee kunoo akkuma argitan dhibeen bara kana Itoophiyaa keenya keessatti babal'atee jira jechuudha. Babal'achuuyyuu miti lubbuun nama baay'ee galaafataa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti wanti sun gochuu qabdan yookaan mootiyyuu warra keessan hubachiisuu qabdan jechuudha. Keessattuu warri keenya irra caaliin baadiyyaa keessa kan isaan jiraatanii warra baadiyyaa keessa jiraatan akkasitti kan beekamu miti yoo du'allee yookaan yoo dhibee kanaanillee kan qabamu ta'e waan akkasitti beekamu miti jechuudha. Wanna xiqqoo ishii akkasitti ol bahuu miti. Wanni ol bahu hanga tokko jechuudha. Baqa warra mana yaalaa deemee akkas waan kun irratti mul'atee lubbuu isaa sababa kanaan baay'ee jedhan malee yookaan namni dhibee kanaan qabame baay'inaan kan jiru kan mana yaalaa hin deemnetu jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti akka biyya kamii yoo kan ta'e akka biyya Arabootaa kan ta'u yoo ta'e yeroo ammaa dhibee kanaan yoo qabamte mana yaalaa seensisan hin jiran. Itoophiyaan keenya akkas ta'e sanii adda ta'e irraa hin beeku. Dhibee kanaan qabamtee mana yaalaa yeroo dhayxutti hagam sirra ture minaamina waan jedhanii si gaafatantu jira jechuudha. Torbee tokko sanii ol yoo sirra ture galtee kophaa keetiitti adda taatee namarraa fagaattee akka jiraattu ture jechuudha. Bakkuma iddummaan ati ciistu yookaan mootiyyuu teesseetiin yaala argattu hin jiru jechuudha mana yaalaa. Dhibeen sila kanumaan guutameef jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyyaa akkuma argitan kun hadhaa lubbuun nama lama sababa dhibee kanaatiin taree jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti kun suuraa irratti kan argitan kana dubartii kanaa fi mucaa dhiira kanaa jechuudha. Darbee jira sababa dhibee kanaatiif jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyyaa of eegnee hin baasnu hin jedhama. Yaa ta'uyyuu malee wanti amma irra caalii Itoophiyaa keenya keessatti babal'ise ijoollee biyya Arabaa keessaa gara biyyaatti deebi'aa jiran Dubaay irraa haa ta'u biyya kamirraa Suudii Arabiyaa irraa haa ta'u kan biyya alaatti biyya keessatti deebi'aa jiranitu kana hundaa babal'ise jechuudha. Ijoolleen keessattuu Dubaay, Saudi Arabiyaa, Kuwait minaamina irraa gara biyyaatti galaa jiran dhibee kana duruma yoo manatti hin qabaanne jechuun yoo mana madaamitiittis hin qabaanne xiyyaara keessatti akka isaan qabaman jechuudha. Kun ammoo baay'ee badaadha. Akkuma isin hin jedhe kaa dhibee kana iyyuu ta'a. Dhibee biraatuun iyyuu dhibamte yoo mana yaalaa deemte dhibeen biraa namatti dabalama jechuudha. Yeroo ammaa kana baay'ee sodaachisaa ta'ee jira. Yeroon kana keessa bara kana keessa wanni martuu sodaachisaa ta'ee jira jechuudha. Maatii keessan yoo bilbiltanii wanta isinitti himuu qabdanidha. Dhaamsan isinii qabu maatii keessanitti dhaamsa itti himuu qabdan. Gabaa tokko yoo deeman nama tokko yoo walitti dhufan akka biyya kanaa biyyoota kaanii jechuudha. Biyyoota kaanii walirraa dheessan jiran keenya Itoophiyaan namoonni walirraa hin dheessanii akkasitti argitan kana yoo meeshaa suppermaarketii tokko fidanii dhufan guyyaa 4 guyyaa 3 makiina keessa tursiisaniitti yookaan baasanii yookaan immoo itti fayyadamuus ta'an immoo yeruma san kiisii biraatti yookaan immoo fistalatti fidan san keessa gara biraatti galabbatanii dhiquun isaanii maal gochuun isaanii kilooraksiitti naquun isaanii adda jechuudha. Kana yoo jennu akkanumatti illee of eegnee hin baasnu hin jenna garuu Itoophiyaan keenya kana hundayyuu godhachaa hin jiru jechuudha. Dhibuma kanaanuu qabamee kan mana yaalaa hin deemne jira jechuudha. Hanga danda'ameen garuu of eeguu qaba yoo jennu harka dhiqachuudhaaf hiriira qabachiisan jechuudha. Itoophiyaa keessatti dhibee kana akkamitti ofirraa ittisanii yeroo jedhaniin harka dhiqachuudhaaf hiriira qabatan. Harka dhiqachuudhaaf harka qofa dhiqatteef dhibee kana ofirraa hin ittisan. Dhugaan isin hin jedhaa wanni takka maatii keessanitti himuu qabdan argaa jirtan jechuudha. Facebook irratti wantoota garaagaraa yeroo poosti godhanii gabaa keessatti kan kana barsiisanii namni harka yoo dhiqate dhibee kana ofirraa dhorgu jechuudha. Isaanitti kan fakkaatu miti dhorge miti. Harka yoo dhiqatu sana saamunaa nama tokko wanti dhiqate dhayitee boomba kasanitti hin bittu namni tokko akka tasaa kan qabamu yoo ta'e inni dhibee isaan fudhatee gala jechuudha. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa namni tokkichi yoo xiqqaatu alkoolii yoo manaa qabaate wantoota garaagaraa kan ittiin hanga tokko dhibee kanaaf dawaadha jedhamu yeroo nama biraa meeshaa fudhatu yookaan ammoo boomba tokko namni itti fayyadamee dhaqeetiin inni kan banu yoo ta'u yookaan sooftiidhaan qabu yookaan wantoota garaagaraatiin harka isaatiin qabu keessattuu sibiila irra baay'ee akka turu sa'aatii miti guyyaa 4 akkas irra tura jechuudha. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa maatii keessanitti akka xiqqoo harkuma dhiqatanii fi miti harka dhiqataniif dhibee kana jalaa bilisa hin ta'an afuuran darba.
tuttuqqiidhaan darba waan ta'eef maatii keessan akka hubachiistan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Maaliifan kana dubbadhee wantoota baay'een arga jechuudha feesbuuk irratti uummata gabaa keessatti barsiisan harka akka itti dhiqatan barsiisaa jiran jechuudha. Harka dhiqattee dhayixeetuma yoo nama amma kan dhibee sanii qaqqabamu yoo kan tuttuqxu ta'e dhayixee afaan keetii funyaan keetiin fuula keetii yoo tuttuqxe dhibee sun isinitti daruu danda'a. Garuu uummanni keenya kan beekaa jiru harka yoo dhiqatte dhibee sun akka isaan hin qabnedha jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa maatii keessan adaraa keessan isinitti haa ta'u kana akkana hubachiistan kun dhaamsa kiyya.